ummata kana dura qabee ummanni gandaa wal qoodaa jira, wal dhayaa jira, garee wal ijaaraa jira. Sagaleen kiyoo dhagamaa jiraate laakota tokko naa barreessame. Waan dhagamaa jiru natti hin fakkaatu gandaanis wal qoodaa jira jechuudha. Waan kanarra dhaabannee hubannoo tokko ilmaan Oromoo hubachiisu nurratti dirqama. Inni tokkoffaan maalidha? Ijoolleen tun waliin jirti, waliin nyaatti, waliin dhuydi, wal malee jiraachuu hin dandeettu jaalattanii jibbitanitti illee. Akka si yaaddan osoo hin taane, akka namoonni tokko yaadee akka diinummaatiin wallaalaan osoo hin taane nama wajjin jiraatu. Nama garteetiin yoo dhabe walirraa liqeeffatee yoo dhabe mana walii seenee nyaatee dhuguu jechuudha ijoolleen tun. Kaleessa rakkoo hedduu keessa waliin darban ammallee hoo dubbiin isaan kallattii hundarraan gadi fidu kaleessa ufuma jaarsa tokko isin asirraa miidiyaa kana ijoolleen tun yeroo hedduu baay'ee waluma bu'an kallachaan. Isintu jaarsummaa ishii ergee walitti araarsa mee isin gaafadhan bara meeqarraa waluma dhaban. Akkas ta'e jedhanii gaafa haga harkaa waliif fiigan fa'aatu gayaa jechuudha. Akkas harkaan na fiige fa'a jedhutu gayaa nuti bira hin jirru garuu guyyaa takka lama gaafate ooltu isaanii garteetiin wajjin bakka adda addaa irraa taa'ee waliin bashannanee waliin nyaatee dhuguu agartu. Maa gaafa situ jaarsummaa taa'ee jidduu walitti fitee fi hadda immoo diinummaan ati isaan jidduun labsitee aslii kiyyanarraa ajjeesanii mubee kiyyanarraa ajjeesanii makii kiyyanarraa ajjeesan wanti si jechisiise maali? Dhageeffadhu yoo duutellee jara wal awwaala bakka takka keessa jirti dheebattullee jara mana walii seenee wal arga wal quba qabaata. Atiin hadha miidiyaa kana gubbarraa dhiichiftu eenyu sin beeku jechuudha. Kanarra dhaabannee hawaasni keenya warri gandaa wal qoodaa jirtan garee ijaartanii bifa adda addaatiin wal dhiibaa jirtanii irraa deebi'a. Ijoolleen tun kaleessallee waliin jirti haddallee waliin jirti. Takkaa irra dhaabadhee waa'ee asliin dubbanne waa'ee Mubaarak hin dubbanne dhugaa jirtu irra dhaabadhee dubbadha. Ammallee hoo isaan sadiin Oromoo biraa galata qabanii wanti ajandaan isaan nutti hin gadi dhufe kun waan Oromoo fayyadu osoo hin taane waan isaan fayyadu firii jala barbaadatan faayidaa jala barbaadatan. Isaan nama sooshaal miidiyaa kanarraa gartee waa barbaadu yookaan nama garteetiin asii achi buusee biizinasa jechuun ni beektan biizinasa nama fayyadamu jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya akka waan isaan jibbaa walirraa qabanii jibbaa wayiitu walirraa hin qaban ijoolleen waliin dhuganii waliin nyaatan dhageeffadha. Jibbaa ammas walirraa qaban jettan taana hin qaban osoo jibbaa walirraa qabaatanii fakkeenya asliin ijoollee baaleeti maannoo ijoollee arsiiti. Maqaa san ammallee ergaa nuti isin hin qabnu jala kana jirtan akkaawuntii jijjiirattanii deemtan wal beekna hundi keenya keessanuu jechuudha. Aslis ta'u Mubaarakis ta'u Makis ta'u amma akkaawuntii gurguddaa kana eeganii miti akkaawuntii namni tokko fooloo hin goone lamaa sadi fooloo hin goone namni lamaa sadi afurirra jiruuni si jala deebisa si caqasaa oolti as jirta wal beekna wanti nuti isin dhaabnu hawaasni keenya akka itti isin beeku akkanaa miti akka isin gartee biizinasa kanaaf garteetiin walitti buutan kana hawaasni dhuga se'eeti keessa wal miidha wal jibba karaan inni itti wal miidhu jira karaan nuti itti wal fayyadnu karaa hedduutu jira jechuudha hawaasa keenya dhageeffadha hawaasni keenya karaan inni itti wal fayyadu karaa adda addaati. Qilleensarra wal fayyanna lafarra wal fayyanna biyya baqaa kana keessatti kallattii adda addaatiin wal fayyanna bishaan wal obaafnee qabnu walii kenninee wal bulchinee wal fayyanna har'a isin bakka takka teessanii ajandaa nu jidduutti uuminaa gandaaf gandaan dhageettanii kanaadhaafuu yoo rakkinni ka jiraatu taateeti gadi baa rakkanne jedhaa malee kallattii kanaan nutti isin dhufinaa kallattii kanaan isin hin simannu walii gala waan gaarii hawaasa keessanii mul'isa waan gaarii hawaasa keessanii dubbadha. Hadda namni isin yoo qalbiidhaaf jettan hawaasni keenya dhugama se'ee faateen mana arabaa keessa jirtu tadabbaa qabdu tadabbaa hin qabnellee mana arabaa keessa dibdib jettu kan ala jirullee gartee gaalaawree ofii jala fiigatu ajandaa keessanii qabatee nama hedduu argaa jirra jechuudha. Ulfiin akkanaatu nama warra beeku nun bantu ulfiin dullattiin tu wallaahi. Amma faateen mana arabaa keessa mubee kiyya ajjeesanii abbaa miskiinaa aslii kiyya ajjeesanii magaala kaarruu kiyyaan geejiba kuni makii kiyya ajjeesanii. Kuni isaa waliin nyaatanii waliin dhugan yoo barbaachisaa taatee ammasoo namni yoo yaamicha godhate yookaan wadha affeerraa yoo godhate yookaan fooloon isaa kuma dhibba fa'a kuma miiliyoona fa'a seenee akkuma san jawwaala guddaa wayii fa'a bitatanii hadda gartee wal affeera uummanni sun uummata akkas jaalala walii qabu nagarre wallaahi kun jaartii fi fudhatee ilmoo ofii fudhateeti bakka takka yaa'anii nyaatanii afaan wal kaayan. Atiin gaafa duraa gandaan lafa qixxee gaara tulluu diidu suni gaafa isaa wal biraa agartu maal taata maaltu sitti dhagahame yaada namni si beekee waa siin hin jedhu amma warra guddaa warri dubbatan kun namni isan beeku hadda warri Mubaarak ilalu namni isan beeku namni Asliif ilalu namni isan beeku namni Makki ilalu namni isan beeku osoo namni si beekee lolte haa fakkaatu namni si hin beeku bilaashuma lafa dhiittaati bilaashuma dhagaamu katti buuta malee namni naa dubbadhu siin hin jenne namni si ati siin kaayyanne isaan boruma osoo waliif kalolol taate osoo kolillee waraanu taate ilmi dhiiraa boruma walitti deebi'a isaan ammoo dhugatti osoo kan wallolli jiraatu taateeti ila kan wallolan taateeti ilmi dhiiraa gadi ba'ee boksiidhaan funyaan dhahee walirraa yaasa fagoon jiran abboo yookaan imaaraata akka galanii irraaf jala yookaan ammoo bilookii magamaa gabanaa galanta daqiiqaa takka lama deessine rakkoon osoo jiraatte gadi ba'anii abboo gabbay Mubaarak gabbay Aslii gabbay jedhanii funyaan walirraa yaasan. Arra ammoo akka dubbiin qoosaa taate
silkii walitti dawwala haati adda nama meeqa sibira jira nama meeqatu sibira jira ay akkas ta'e akkasitti kabajaa isaa walii qaban agartanii maqaa nama tokko as keessatti hin kaasina waya jalla warra kaayiroo wallahi feemasoota kenna feemasoota kaayiroo ima feemastan dhugaa rabbi wal jalatti isin wallahi bona wallahi gara to bilfaadho duraati beeta durumaa keessa jirta ya durumaa beeta ati bakka hundatti waamanii bakka gisee waa tokko jese waamanii daftaanaan beeka durumaa hin beeyna bakka gargaarsaa kanatti illee hedduun argamta duraanuu yeeti jabaadhuuti jara kana beektaa hanga tokkotti dhiyaatan irratti dhiyaattaa gorsii mee waan jiruutti atis hanga tokko dandeessuun ummata warra gartee waa jantaa uumu kanallee irraa teemi yeroo wisinaadhaa majinati harree walli itti malee hirkaa waa irraan cabsituu jette beektaa oromoo dhugaa haga feetoro taatu walli itti malee harree hirkaa yeroo gafa dandeetu walolanis haga fedhan wallabanis gisee jiranii yoo galgala walolan gara wal bira jiranii hedduutti immoo abbo guyyaa halka wallaya bulanii ganama fuulii wala feeranii gar maal taate sa wallahi halka wallaya bulanii tin ganama fuulii wala feeranii baytu kan kotu sabboona kotu jikenya wallahi hawaasni keenya dhugaatti fakkaate waan silaa hin fakkaanne warra kaayiroo gartee ajandaan uu fidu bara baraan guyyaa guyyaan ajandaan uu fidu akka waan dubbiin tun gartee wannaa wayi taate akka waan diinummaa wali qabanii namni keenya faatee mana arabaa keessa fiidee aslii kiyya ajjeesanii mubee kiyya ajjeesanii makii kiyya ajjeesanii haydi waan dubbii isiniin galle jira wallaahi lajii hawaasa keenya akkasii quba qabaadha jaalattanii jibbitan ittiilleeni ijoolleen tun obboleeyyanii oromoo biraa galata qabdi waliin jettee waliin miine dhooytee waliin miine isinumatu gartee jecha hamaa waliin jechaa jira okay isinumatu jecha hamaa waliin jechaa jira wanti nuti ammallee irra deebi'ee akka nam tokkootitti isinitti asliinis obboleessa mubaarak illee obboleessa asliitti makiin illee akkasuma isin adda gartanii fuutanii gandaggalchuu hin dandeettan ummanni kun kaleessarraa waliin jira hardhaati haga feete soo jaalatte mubaarak himatu aslii dhaqqaba aslima mubaarak hin dhaqqaba aslimatu maakii dhaqqaba mubaarak himan maakii dhaqqaba maakii matu jara lachiilloo dhaqqabuu danda'a jechuudha kanatti amana nuti yeroo baay'ee oromoomatti amanna nama gandaan nama qoonu garuu hawaasni keenya ajandaa warra kaayiroo kana fudhatee yookaan feemasoota kaayiroo kana fudhattanii irra dhaabbattanii waa waliin hin jedhina ummanni feemase kun feemasni jechuun maal jechuudha amma isaan guddaan warra feemasa agartee baratanii digirii argatanii dandeettiidhaan hawaasa biratti beekaman osoo hin taane nama gartee hawaasatti dhiyaatanii gaaris dalagan hamas dalaganii feemasummaadha hawaasatti mul'atan. Feemasa jechuun maalummaa isaan beekan kaleessallee waan hawaasa kanatti mul'ateen qaba waan taateef walumaa galatti wanti isaan asiin dhiyaatanii wanti amma sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jiru wanti guyyaa lamaa sadii deemaa jiru kun waan ilmaan Oromoo walitti buusu osoo hin taane waan ilmaan Oromoo itti dhaabatee itti kolfuudha sila. Maalitti ajandaa nama jedhe fudhatanii gadi dhiyaatan kun ajandaa gartee sobaati malee ajandaa dhugaatii miti ajandaa jibbaatii miti. Namni wal jibbe namni garteetiin waa wal miidhe namni gartee waa walirraa qabu akkanaa miti waluu baasee dubbatu namni dhaqee balbaloolee kakka'e gadi bayyadee balbalatti kakka'eeti haga danda'eetti yoo kufellee yoo kuffisellee akkasii walirraa kaffalatti kun isiniin galu isinii wallahi amma warri kaayiroo feemasni kaayiroo kana keessa istaayee balaa qabsiise innillee golachi aanu kana keessaa lolaa bara agartanii golachi aanu kana keessaa lola kun illee golachi aanu tana balbala cufatanii akka sagalee waliin dhageenyetti way warri kaayiroo waan inni nu godhe balbala cufataniiti kunillee asii lola faaxeen xiyyatamana madaam keessa jirtu maammadoon kiyya aslii kiyya ajjeesanii mubee kiyya ajjeesanii makii kiyya ajjeesanii asii kun odaara bu'an galchala dhagaamu katti bu'e ajjeesan irraa gandummaadha dubbiin tun jarri ammoo hin qoosti mana tokko keessa teessee akka tokko gartee ashaa waliin nyaattee ol dachaatee walitti qoosti. Isinitti taphatan jechuudha hawaasni kana keessatti mul'u fudhadha keessatti dubbii gara kaayiroo kana keessaa dhuftu wallahi dubbii gara kaayiroo ajandaa gara kaayiroo kana keessaa dhufte rabbi sodaadhaan nurraa dhiisa ajandaa mogottanii sossoosina mee laala wanti jajjabduun tun daabboos taatu dhageeffadha fakkeenyaaf daabboo mitiyyoo takka ta'anii eenyu takka kunoo daabboo habuuttaa dhiyeenya kana tagaafa nama 7,000 irratti inni jaarsummaa sanaan illee keessa irraa subhaanallah katakkaa jaarsummaa gartee nama gumaa fitu nama 7,000 keessa taa'ee jaarsummaan dubbanne gaafsan jaarsummaa gartee daabboo dubbataa buleanillee yaa rabbi naa dhiisi billaalee yaa rabbi daabboo masona qabdu yoo sooma daabboo sona qabduutu dubbatanii jira keenya wallahi akkasi daabboo sun eessaa dhufte amma hatta daabboo sun tabara dargiiti tabara wayita mullaaciin hin jirre wallahi dhugama har
tabara wayta mullaacin hin jirre daabboo sunuu bakka isiin dhufte masrii kana keessa na ibaate. Wallahi mucaa mujatti waggaa sadi dura jirti. Waggaa sadi dura waan zamana wayta mullaacin hin jirre. Dhageeffadha zamana duraanii achi dhufte. Akkuma garteetini walleeti ka maal ka dhagaa kaayiroo san maal jedhanii jara keenya dhagaa guddaa kaayiroo keessa jiru sun achi jalaa qotanii baasan na fakkaatti. Wallahi achi baasan ajandaan gurgurraan kun ajandaan dullooleen kun ajandaan kun achumaa dhufu. Kan irraa dhufu feemasootuma Oromooti. Kanarraa akkamitti itti beekuu dhabne nuti gaafa Fatiyaan kilooriksii dhuydu achumaa dhufa ajandaan kun gaafa Abduseen gaggabu gaafa reediinis gaggabu gaafa gartee mucaan Abdii Muktaar gartee kilooriksii dhugu dhiira kilooriksii dhugu takka nagar warra kaayiroo kana rabbi imimmaan itti buuse guddaan ni booya xiqqaan ni booya jenna fuula kana gurraan kalas imimmaanuma irratti agarta subhaanallah yaa rabbi. Gara jabeenya taate bishaan biyya sanii gartee ol garagalee imimmaan ta'e nama keessatti eele meet ilaal guddaa xiqqaan jedhu dunuunfannaan Fatiyaarraatti darbe na fakkaatte wallahi guutuu isaaniitti wanti sun akkana dunuunfannaan ilma booya martu. Allah lagi. Akkana xiqqoo si dunuunfannaan ilma booyanan maali immoo si warra kaayiroo warra feemasoota kaayiroo kana rabbiin maa akkas godhe dunuunfannaan namni booye. Amma gaaf dura Abdii Muktaar kilooriksii dheeraa tokko bira kaayee kan nuti asitti garteetiin balaaxaa wala tokko bira kaayee booya inni illee kilooriksii san quba yoo foormishiina fuunu booda duudaan gaafa fuunu sii deebisadhee Mubaarak irraa fuudheedhaan fuudhee deeman. Sii deebisadhee suuqii Mubaarakii fuudhee deemeen jira wallahi dhugaa. Gaafa kan gartee ajandaa ofiitiin geggeeffatee jira fuudhee deebise kilooriksii nama way dhugee agartanii isaa banee dhugu agartanii. Namni dur yoo fajjeesu yoo gartee waa jedhu way waa dubbata silkii ofiillee fuudhee bishaanitti darbee haadha fi godhatee yoo dhugee gartee gachiisa waan ta'e haa ta'u. Hadda ajandaa warri kaayiroo kana keessa nutti as fidan kun gandaan fidan kun waa daabboo fidan kun muciyyoon boolii dadhabde fincaa'uu dadhabde kaan garaan bokoke kaan subhaanallah ajandaa kaayiroo kana keessaa dhufu wallaahi laji mee wooma meeqa agarre. Mucaan daa'ima waggaa afurii gartee jaarsa waggaa 60 gudeede. Subhanallah waa warra kaayiroo maaltu dubbata. Amma kuni osoo jiru isin amantanii ajandaa warra kaayiroo kana fudhattanii hin fudhatina wallahi kun soba dhugaa san ila haga dachiifsamii walirraa fagaatu kanarraa walirraa fagaatee jiru. Warri kaayiroo feemasoonni kaayiroo guddaan isaanii feemasuuf jecha karaa kaayiroo badda. Fakkeenya haati faatee Kuweetirraa gara kaayiroo badde feemasuudhaaf. Takkallee kun biyya kana keessaa eenyuudhaan takka eenyu maqaan isii jara keenya naa barreessaa mee taasii baddee achi galte takka ji'a tokko guutte na fakkaatte maqaan isii eenyu. Laa kun akkaawuntiin haarawaa kiyya. Eenyu taa'immaa biyya kana keessa suudii kana keessaa baddee achi galte takka feemasuuf jecha mee dafaa naa barreessa maqaan isii eenyu jara keenya. Maqaan isii eenyu maqaan as keessatti heerumtee abbaa manaa isii wajjin qabamteeti abbaa manaa booda dhiiftee achitti galte jechuudha. Warri kaayiroo kun amma sunniin illee amma ajandaa biraatiin gadi nuu baati. Guyyaa rabbii kana dadhabneen miidiyaa kana gubbarraa boo'icha caaltuudha isaa dhugaadha caaltu. Caaltu illee achitti galte kun oom. Kuni booddeen kenna nama tartiibumaan nuti warri kaayiroo kun ajandaa nuu baasuudha kalaas. Ajandaa tartiiba namni ittiin ajandaa fidatu kanatti nuu baasuudha caaltuudha yaa. Caaltu nama mee maal gooti gara ibadde. Haati faatee biyya doolaaraa biyya dinaaraa keessa diraara jechuun doolaaraa oli ni beeytani. Gizee takkatti ijoolleen takkatti meeqaan dalagdi ji'a takkatti beeytaam ji'a takkatti birrii 100 Itoophiyaa fa'aa argatti wallahi. Asirraa baddee ciqqatte. Bismillahirrahmanirrahim. Yaa feemasa biyya sanii wallahi rabbiin isinitti halaalu. Ummata keenya ajandaa godhatan qaalaa namni keenya waan takkatti arge sirruma qabatee kan manaanne salaan dalagaa gabbaa'een dalagatu namni ummatuma keenya walitti buusuudha. Kalaa kanarra dhaabadaati hawaasa keenya wanti takkatti nuti walii dhaabnu asirratti abbaan barbaade waan barbaade dhiyeessuu danda'a. Jarri nu hundaa'u obboleeyyanii. Jarri nu hundaa'u obboleeyyanii hin jaalanna hin kabanya hawaasa faayidaa godhanii jiran garuu ajandaan dulloomaan isaan qabatanii nutti gadi dhufan kana bakka hin kenninuuf. Nuti gandaa walitti hin buunu kutaa walitti hin buunu ajandaa isaanii dhaabbanneetuma laalla isin kaleessa waliin nyaattanii waliin dhuydanii kanaan nu gooyyoomsitanii jennaan. Kanarra walii gallaame hawaasa keenya mee kanarra walii galla warri jettan lakkoofsa tokko barreessaa. Isin obboleeyyanii akka wal hin miine akka kaleessa waliin nyaattan yoo waalee walitti dubbattan galgala walii yoo aartan ganama gartee akka walitti maramtanii gartee fuulii teessa waliin dhoytanii ol deebitan isinitti naqqaanee jirraa warri jettan lakkoofsa tokko naa barreessaa. Wallaa dhuga baa wal miitee bakka takka waliin fidutti jarri tutti sadiin nama Oromoo illee gargaaru nama Oromoo illee galata biraa qabu nama Oromoo illee isa duratti eegu jechuudha. Kanaafuu warroonni amma nama madaam keessatti
kun asli gadi qabee kun makii ol qabee kun mubaarakin ol qabee ittiin deemu dhiisa isin naqaanii jira nuti hin jaalanna ija tokkoon jara kana laala wallahi jarrillee ammoo nutti naqaanii jiranii haanuun jedhan waan nuti itti beekne kana haga ammaati waan namni itti beekan seetu dhugaadha namni hedduun itti hin beekne akka jarri laal dhageeffadha mana gola teessee yookaan ashaa waliin nyaatte hadha ajandaa finne yoo waan itti buutu dhabde kafee masoonni kun ni beektaami as keessa akka vaariyaaliin jaraa ol ka'u akka garteetiin bakka adda addaa irraa gartee abaabuus taatu mana isaanii yoo seeni faayidaadha akka kiyyaa keetii miti ummanni uummata biizinasaan jiraatu hadha yoo faayidaa wayii dhaban khalas korbeesuma hoolaatu fi deebanii mataa walitti bu'an jechuudha ajandaa wayii fidanii mee laal waan isan ajandaan an qabsiise torbaan malee dhaabattu ajandaa jechuun maal jechuudha jalqabuma ajandaan an gadi fidu torbaan malee maal wanti ajandaan nun fidaniif nuti ilmaan ajandaati wallahi nu ilmaan ajandaati ajandaan an gadi fidu torbaan malee dhaabbatu asliilleen ajandaa fida mubaarakillee ajandaa fida makiilleen ajandaa fida kalaas ajandaa kana qabatanii garanaan fiigu nuti isinitti naqqaanee jira ilmaan ajandaatii miti haddalleen borullee yoo taate wanti isin nuufaamu qabdan wanti isin nurraa beekuu qabdan isin akka wal jaalattan ni beekna isin akka waliif kuftanii kaatan ni beekna isin jaalanna nullee garuu miskiina meeqa gartee isin dawoo godhattee akka waan wal jibbaaf isin dalaydanii mubeeki jettee faatee mana madaam keessa xaasaa fudhattee mana keessa fiidi asli kiyya mubeen irraa ajjeese jette way maakii kiyya mubeen ajjeese jedhani kuni soba boleeyyan kiyya akkasitti hin fudhatina akka itti fudhatta yoo jiraate jarri kuni macaawashaa isin godhatan laal isin gartee isinitti fayyadamaa jiran yoo isin akkas jettanii asitti fiidan kun jarri faayidaa argatan as keessa wallahi faayidaa argatan as keessa wal jibbaadhaa miti jaalala walii qaba warri ummanni kun wal malee jiraachuu hin danda'u feemasa jechuun dhiiga waliiti namni dhiiga malee socho'uu danda'a hin danda'u hadda mubaaraka soodhaa beeti mana asli seenee nyaatee fudhatee baya qabaata walii kennan kabaja isaa walii qaban hin garre atarra immoo garaa galgar baafte inni waan akkas ta'e mubaaraka isa dhiiba inni waan akkas ta'eef asliin isa dhiiba isii waan akkas taateef aslii dhiiban makii dhiibani kuni wallaalumma keessan dhiisaa kana keessaa baya wanti isin gochuu qabatan yoo ka jiraatu taate ummanni kun nutti taphataa jira ummanni kun ajandaan godhataa jira nu galchime maaluma goota ol galtee obboleessa kiyya nuyyuu asirraa gartee ol dallannee gad dallannee imraan onna galchiidha jala kana taa'e bismillahir rahmaanir rahiim kottaa seenaa hundi keessanuu rakkoon qabu manni keessan dhugaa jirturra dhaabbannee dubbannaa jechuudha dhugaan jirtu kanu macaawashaa akka nu godhanne akka macaawashaa isin godhanne isinif fayyadamanii akka gartee hadda makeeti jettee qottoo fi doomaa baattee mana keessan fiigini aslii kiyya jettee mubaarakii kiyya jettee dhagaa mukatti hin bu'ini isaan lachuyyuu isaan sadinuu ilmaan oromooti oromoo biraa galata qaban ija tokko laalla nuti warri qalbii qabu si warra qalbii hin qabne yoo taate muuyee galatoon warra qalbii hin qabne yoo taate itti deemi warri aslii kiyya ajjeese mubaarakii jettanii waan jimma ta'eef ajjeese jettan aslii waan mubee kiyya ajjeese waan jimma ta'eef waan arsii ta'eef ajjeesa makiin tiyya du'aarti waan harargee taateef du'aa jirti warri jettan akkasii miti ummanni macaawashaa nu godhataa jira ummanni kun oromoo irratti taphataa jira laal ummanni kuni kallattii ummanni sadiin kuni walii galeeti wallaa dhugama oromoo keessaa faayidaa buufataa jira dhageeffadha asliis taatu mubaarakiis taatu makiis taatu ufii gartee ummata kana fuuldura qabataniiti akka waan ummanni kana gartee miidhamanii fakkaatanii as keessaa faayidaa argatan keessaa walitti dawalanii haddasi namni meeqa sibira seene nama meeqatu jira gaariyaaliin kan kee ol ka'e ummata akkas jedhu hin beekna miidhaa ol jibbaa olirraa hin qaban ummanni keenya immoo faaxeen ta'e mana keessa tadabbaa qabdu tadabbaa hin qabne illee dib aslii kiyya ajjeesan mubee kiyya ajjeesan makii kiyya ajjeesan maa barbaachise sun kun Enka jibdan wallahi lazim ummani ku ummata wal abu miti wal male jiraachuu hin danda'u ummata ho galgal wal dhayaa bule ganama fuuli waliin nyaatee ol dacha'ee rafu bar subhanallah wallahi fuuli waliin nyaatee garaa guuttatee ol deebi'ee rafa waan kan bakka takka waliin oolan mana takka keessa waliin galan ati ammoo garanarra lallabsiiftee ootee boottee boochisiiftee sirraa ajjeesani kun mubaarakii kee ajjeesan aslii kee ajjeesan makii kee ajjeesani geerartee geerarsiiftee asii lafa dhiitta ummanni fuuli